du'uma gartee Khalid Nabaan kanarratti ilaalchiseetiin waan takka isinii himuu barbaada. Waniin isinii himuu barbaadu guddoon isiidha. Akkaataa Israa'el nama feetu barbaaddee itti ajjeestu irraan isinii himuu ta'a. Viidiyoo kana guutuu isaa daawwadhaa walii dabarsaa. Dubagaa akkuma beektanitti uummanni Palestaan kun telefoonni isaanii kan gaggeessuuf telefoona isaanii gartee sim kaardii fa'aa hunda namni isaan irraa bitatan kaampaanii Israa'el. Kaampaanii Israa'el tuni gartee sim kaardii hunda eenyu qaba ni beeyti. Dubagaa ammaasis nama kana gartee wanta godhan jechuu AI system gartee artificial intelligence dhaani namni kuni hammam takka nu sodaachisaa takka hammam takka gartee nutti gartee aara qabaa nutti garagalaa jedhaniiti AI kanaan nama kana gartee wanta nama kana daataa nama kana compile wali qaban jechuu. Dubagaa daataan kun gartee namni kuni aarri nu qabu harka 100 harka 60 harka 50 takkaa'u 80 faajeeti gartee himaaf jechuu. Warra akkasiisan ni ajjeesan. Bakka inni jiruu fi gartee kan hunda akkaataan itti beekuu danda'an sababa sim kaardii sanii jechuu. Sim kaardii tana gartee guutuu isiidhaa bakka gartee itti jirtu ni himti. So isaan bakka san barbaadaniituma bakkuma san gartee guutuu isiidhaa dhawan. Dubagaa wanni gartee ajaa'iba namatti ta'u lolli gartee ammaan tanaa akka gartee qubaan bakka kana jira namni san jedhanii gartee barbaadanii ajjeesaniiti. Wanni kanaatu ni gartee as qofaa miti biyya Ukraine keessattis dalagamaa jira. Mootummaa Ukrainii fi Raashiyaa jidduutti. Waan sanirraas haasoo fi ta'a viidiyoo biraa keessatti dubagaa wanni kun gartee akka malee nama ajaa'ibsa akkaataan isaan itti namuma fedhan qofa gartee isaan nama fedhan taargeetii haa godhan malee namni nama sanii hojii jiruus walumaan dhuma jechuudha. Kana gartee baruun gaariidha.